guyyaa har'aa akkamitti akka keekiin hojjetamu isinitti agarsiisa. Nafaan abbaan siniidha. Wantoota isatti naqamu kan qopheeffadhe inni kun daakuudha ni argitan jedhanii yaada. Inni kun immoo aliif ni dudha jechuudha. Manka wajjin kanan itti godhe jechuudha. Bishaan biraan barbaadus mana hojjedhu. Inni kun immoo zayitiidha jechuudha. Inni kun shukkaara. Inni kun immoo baanallaa jechuudha. Kun immoo beeking powderiidha jechuudha. Inni kun immoo meel jechuudha. Maqaan isaa guddaa. Naan afaan tura. Akkasuma immoo buuphaa sadii qopheesseen jira jechuudha. Buuphaa kana immoo gargaratti hambaasa bakka lamatti. Isa adii kophaatti fi akkasuma immoo isa bicaamoo kophaatti jechuudha. Jangan kebatin betul. Sebagai sini, dokumen untuk kota Bonacol. Memulai dari Bonacol.
daqiiqaa 40 yoo inni guute booda walitti deebi'u. Egaa daawwattoota koo kinoo haala kanaan immoo ammoo keekiin koo gara xumuraa irra ga'ee jira. Baasu jechuudha amma xumuree waan jiruuf. Egaa kinoo akkanatti xumuree jira. Warreen hangamatti maatii ta'an guddaa galatoomachuu warreen maatii kun taane maatii naataan isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa ammas xumuree jira. Bakka jirtanitti hunduu keessaniif iyyuu turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan koo.